paartii badhaadhinaan kun biyya bulchuu hin danda'u waayisa. Akka koongireesii biyyoolessa Oromoo biyya bulchuu hin qabu jennee taman. Maaliif? Eenyutu isa filate? Eenyutu isa filate? Eenyutu bulchuu qaba? Biyyi kun kan bulchuun irra jiraatu paartii uummanni filate waggaa 5f kontraata kenneef. Waggaan 5 sun eenyutu filatame yoo paartii badhaadhinaa hin filatamin filannoon geggeeffamee ani sin gaafadha paartiin badhaadhinaa kun yoom filatame gaaf kan filatame ati sagalee kenniteettaa fi ati filannoo sanatti hirmaatteettaa sin gaafadha mee deebise yoom filatame paartiin badhaadhinaa jedhamu kun gadda kan torban tokko kan ayyama fudhate I think 15 guyyaa 15 wayiiti sa'aatii 24 keessatti fudhate sa'aatii 24 keessatti namni yoom ODP'n gaafa akkas ta'u maan kaasinaa isin fakkeenyaaf OPDOodhaan kan filatame. OPDO wajjin koo falmaatti turre bara. Rakkinni keessan kana bu'aa kana immoo fiddaniitu. OPDO filatamee gaafa inni ODP ta'u waltajjii san irratti argamtanii gaafa inni hundeeffamu akkasii miti. Sirriidha. Haasaa taasisaa turtan. Sirriidha. Gaafsa wanni kun sirrii miti maan jedhina. ODP'n sirriidha. ODP'n sirrii miti hin jenne nuti. ODP'n yoomuu dhaaba OPDO irraa of fooyyeessee ODP maqaadhuma Oromoo qabate sana. Oromoon gaafa 2007 sagalee kenneef sana qabateet itti fufe. Walakkaatti immoo suni hafe. Amma kan filatame Oromiyaa keessatti ODP Ihaadigidha. PP'n filatamne paartiin tokko maqaa jijjiirachuun ODP ta'ee, OPDO ta'ee, PP ta'ee dhugamatti ajandaa kana jira moo dhoksaadhaan warri kaleessa isin ajajaa ture namoonni akka itti kaasanitti warri TPLF jala waan isaan hundeessaniif waan isaan ergataa turaniif TPLF irra kana keessa waan baateef qofa isaan wajjii baatanii mormitanii jedha. TPLF bahee dhiifateesaa dhimma koongireesii biyyoolessa Oromoo miti dhimma TPLF qofadha. Kana naa qabadhu. Dhimma taana wajjii mari'attanii nuyi amma kan nama mari'achiisaa jirtu yoo akka marii taate yoo akka poolisii taate waliin galu jechuudha. Qorannoo poolisii isaan poolisiin ture waan hin ta'eef waliin galu. Akka miidiyaa yoo taate nuyi dhaaba ODP jedhu beekna. Oromiyaa keessatti uummanni Oromoo illee isa beeka. Mee deemii gaafadhu uummata Oromoo gadda dheeraa ture KFO wajjin gadda wannoo ture waltajjii sanarratti gaafadhu ODP kan jedhamutu filatame amma fulbaana 30tti aangoo kan qabu isa. PP kan jedhamu alseerummaadhaan humnaan kan biyyattii kana bitaa jiru malee dhaabni akkas jedhamu torban tokko edda ayyama qabate yoom dorgomme edda si dorgommiin hin dhufne ganaa dorgommiin gara fuulduraatti jira. Maaltu ta'uu malee jettanii sila? Kan ta'uu malu silaa warri godhani waa'ee isaanii nu galchu murteessaan uummata Oromoo. Waan kaaftan fakkeenyaaf wayyaaniin qabeenya Oromoo saamtee nu bitaa turte jettanii kaaftanii turtan. Kan dur waltajjii ODP fa. So namoota qabeenya Oromoo saaman wajjin akkamitti walii galuu dandeessan? Ani kan naa galu asirratti gaafii gaarii naa kaafte. Gaafii ani garaa keessa na naanna'ee ammammaatti na haarsaa jiru naa kaafte. Ani har'a gara waggaa 50 jala ga'eera. Sirna Dargis nan beeka. Sirna Addu'aawis nan beeka. Oromiyaa keessatti lafa Oromoo gandarraa kaasee lafa guddaa babal'aa kan saamaaf mallatteessee kennaa ture nama Oromoo ta'uu isaan beekan. Nama Oromoo ta'uu ebeluu isaa ammasitti nimo ebeluu baluu ta'uu. Akkamitti wayyaanee saameettanii kaasuu dandeettan? Addu'aaween koo wayyaanee jedhama. Addu'aaween wayyaaneedha. Addu'aaween namni Oromiyaa keessatti akka Oromoo tokkotti anis ennaa waamu Addu'aaween OPDO'nas wayyaanee jedhama. Ba'aadenis wayyaanee jedhama. Dahideenis wayyaanee jedhama. Akkamitti? Abbaan isaanii wayyaaneedha. Abbaan isaanii wayyaaneen ati abbaa keetiin waamamtaan isa abbaa kiyyaan hin waamamu. Abbaan keessan eenyu? Kan koo Tasfaayee Tuuliiti. Akka paartiitti paartii kaabaa. Mararaa guddinaati. Otoo lakkaa'ame ani mararaadha. Paartii moo namoota dhuunfate amma danqaa kan taane tokko. Paartii rakkoo hin qabu. Namoota paartii hoogganantu hooggansa bira jira rakkoo. As keessatti eenyutu haga barbaadame hin deemin mee yeroon kennas deemaa jira waan ta'eef gabaabsinee xumuruudhaaf. Ani eenyuun nin jedha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf paartii biyya bulchu keessattuu muummicha ministeera keenya Dr. Abiyyii fi obbo Lammaan waadaa guddaa fi abdii guddaa paartiilee Oromootis uummata Oromootis galan. Paartii kam biiroo kamiyyuu naanna'iitii gaafadhu waan sun keessaa waan tokko hin dalagamne. Waan tokko hin dalagamne. Ishi foroomiin ati irratti hirmaatte sun foroomii sana irratti dubbanne sun baatii sadiin akka wal geenyu adeemsa keessa immoo akka tokko taanuuf walitti dhufne. KFO'nis hin jira, ABO'nis hin jira. Dura teenyee turre. Maaliif hafe? Edda siyoo gaaddisa Oromoo jedhanii hafe.
Eddasii dhaabni ODP gara badhaadhinaatti jijjiirame sadan isaanii garuu hin jiru. Inni si nafe isa kan nu dubbisu. Kun hundumtuu kan calqaban yoo hafe kan calqaban yoo hafe yoom walii gal fuulduratti filannoon nu eeggata. Filannoon sun waan ta'u hin beeknu. Filannoon kun seeraan gaggeeffame, heeraan gaggeeffame, seera boordii filannoof seera biyyattii irratti hundoofne, naamusaaf tasgabbiin gaggeessine, abbaa uummanni filate sanaaf ittiin beekumsa kennine mana keenyatti deebi'uun dirqama keenya akka ta'u irratti walii galuu qabna. Biyya jeequu irratti walii galuu qabna. Egaan kabajamtoota daawwattoota dubbii jabduu OBN turtiin durataa koongirasii biyyaalessa Oromoo obbo Tolosaa Tasfaayee wajjin taasifne kana fakkaata. Torban keessummaa biraa qabannee walitti kan deebinu ta'a. Hanga torbaanitti torban gaarii isiniin jedha. Obbo Tolosaa Tasfaayee durataa koongirasii biyyaalessa Oromoo as istiidiyoo keenyatti dhuftanii turtii kanan waliin taasisuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyatiin hedduu isin galateeffadha. Anillee isin galateeffadha. Carraa kana waan fayyataa.